kan nama gansiisu baay'eensa summiin dhaloota kana gidduutti kallattii adda addaatiin miidiyaatiin dhangala'aa jira. Sabatti gadi dhangala'aa jira. Gatii ta'e calaltuu gurratti yoo gaxxamatan baay'ee barbaachisaadha. Jirtu na wajjin? Especially the new generation. Dhaloonni haaraan waan baay'eedhaaf saaxilamtanii jirtan miidiyaa adda addaatiin foddaa televizyinaatiin barumsi kennamu baay'eensaa eenyummaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii jala kan galchudha. Waaqummaasaa gaaffii jala kan galchudha. Hojii fayyinaa ilmaan namaatiif fannoo irratti inni raawwates duwwaadhaan kan baay'isudha. Beektu baay'eensaa gatii ta'eef ni ilaaltus ana caalaa yeroo qabdus jedheetan na yaada. Nama hawaariyaa jedhamu tokkotu barsiisa kenna televizyiniidhaan. Yesuus Kiristoos yommuu du'e namuma the mere person namuma fayyaa tokkotu nama foon uffate tokkotu fannoo irratti du'e. Waaqni hin du'e jechuu hin dandeenyu. Natti waamaa fidaa hawaariyaa kana amantii cimsannaan barsiisaa jedhe natti hin gorfinaa malee. Yes, yeah. They may call themselves apostles, prophets. Akkas jedhanii of waamuu danda'u maqaa gurguddaan hangatii isaan hin qabne natti dhaga'ame yookiinis immoo hinaafaa miti. Maqaa miti nama fayyisu gatii ta'e. Isa na fayyisu gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin gaashaan bareeda. Amen. Gaashaan gattaa baradha Yesuus Kiristoos du'aa ka'e du'a isaatiin maaltu siif ta'e? Akkamittiin hin du'e yeroo jennu maal jechuu ga'e? Du'a isaaniitiin du'a Yesuus Kiristoosiin immoo nuuf immoo maaltu ta'e? Inni nuu galeera gaashaan. Inni jedhu gaaffii ta'uu danda'a. Baay'ee kan isin dinqu humna du'aa cabsee ka'uunsaa amantii kan biraa kan hundeessan akkasumas immoo duuka buutota baay'ee kan horatan isaanii duumni du'aa aaboon du'aa owwaala gaditti isaan qabee foon isaanii tortoree lafeen isaanii caccabee gajjallaa jira. Angooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfinaa waaqarra jira. Inni gooftaa koof gooftaa keessan. Kanaaf inni sadaffaanii du'aa ka'uusaa qofaa utuu hin ta'in jireenya amantii kiristaanummaa jiraataadhaaf kan jiraatu kan itti fufu dhalootatti kan dubbatamu kan taasise ofiisaa ol ba'ee guyyaa 50ffaatti inni gadi erge hafuurri qulqulluun du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos humnaaf ija jabinaan duuka buutonni akka isaan lallaban taasise. Ameen. Kiristoos irratti hundaa amantiin kiristaanummaa du'aa mo'ee ka'uunsaa waaqummaa isaa mirkaneessa. Sadaffaan hafuurri waaqayyo hafuurri qulqulluun dhufuunsaa hin beeknu isa jedhan Phexros fa'aa gaafa inni dhufee humnaan isaaniin dhaabe isintu ajjeese waaqayyo immoo humna du'aa cabsee osa kaaseedhaan. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos jiraataa. Kanaaf የሚሰበክ ክርስትና እንዲኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መሰረት ነው፣ እምብርት ነው፣ ማዕከል ነው፣ መሰረት ነው፣ ራስ ነው። ከሌላ አንፃር ደግሞ የሞትን ጣር አጥፍቶ መቃብርን ፈንቅሎ መነሳቱ፣ ሶስተኛው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ በኃይል መውረድና የትንሣኤው ምስክር የሚሆኑትን ሰዎች በኃይል በድፍረት ቀብቶ ማስነሳቱ ነው። ሃሌሉያ። ከናፍ አመንቲኮ አዳምባሳ ሽንቶይዝም፣ ሸማኒዝም፣ ጁዳይዝም፣ ኢስላም ሁንዱም ትዛኒ ገጀላል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጃጀ ጅራ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ከነዳ ጋሻም በሩከን ይቀም ወንጌል ኢኒ ዱጋኒ ሰከና መነዋ ቀዮ ከሰከን ሙዳ ሳፋይና ኢኒ ፈንዶረት ራወት ኢገሳ አንገላሰ ሰናት አናፍሲኒ ሁንዴ ዳሎታ ኬኛ ገደረ ሴና ኬኛ ገደረ ገቲተ ሃሎ
Main negara ni gujara bultani mbulu kaba banami se negara. Baye je tanga na update ko badu sirbudu wamti. Okay? Again, what does a galewa kayos gashan? Try to build your foundation. Sagalewa kayo rati manti kesan unde kesan jabi fachu yala nawam tari gamalam bulan jaman mo. Ako sama sintom jitu. Egai wanga baba andupada wanga baba. Duf dua kau Yesus Kristosin maltu nufte. Nalage pada wamura sandupada. Ala ini to kofan duf dua kau Yesus Kristosin kanui arganne Yesus Kristos gati cubu kenya kafale amen jara gashan malgor lallamna kaspe ram jedame he kana bartan gati te jab tanite sunate bakata jedame kabango osi ke sar fe amen jari ogana jin chumata ya kongo ankaina mutalef natti lo Rum game nothing kabana. Jirata rawa gai. Era Jesus Kristos mafdu ni sabar bachise. Gati chupu dua gati jenuk sagale waqayyo ilman nama sanyi addamin as amma Jesus Kristos dua thauti waini kesa ture baatiyat waini nabbar yesawdichi. Badam alamantazaz makina Adami Fewan Waqayyof abbomamu dadhabu saniran kankae abarsa adaba jannata gadi ba'u rakkina gidira dhalli nama keessa jiraachaa ture sana hambisuudhaaf dhaloota du'aa sana jireenyatti ceesisuudhaaf Yesus Kristos du'uun isarratti ture du'ee immoo gatii cubbuu keenya kaffalee nuyi warra adaba cubbuu jala jiru wanjoo garbummaa jala jiru baasuun isarra ture birmadummaa nuu labsuun isarra ture gatii ta'eef fannoo irratti nuuf du'e birmadummaaf nagaan kun du'uuf du'aa ka'uu Yesus Kiristoos nuuf kenname haleluuya ela obboleessi keenya sila kaaseera akkaataa itti kakuu moofaa keessatti namoonni seerri eddii kenname booddee sirni dhiifama cubbuu akkaataa inni itti raawwatamaa ture gaaffiillee gaafattee tarti minamee kaddeebisee bakka kiristaanaadhaani bakka kiristaana Yesuus immoo gooftaadha bakka kanuma beeknamni namoota gaashaan nu muddanii nu gaafataniif maaluma sii godhee attamitti sii godhee maal sii godhee waaqeffannaan kee bu'aa maalii sii buuse basic doctrinal teaching dhaaf deebiin qabnu Yesuusuma gooftaadha namni eeyyee gooftaadha garuu gooftummaa sanatti addaan baasi nama jedhee isin gaafatu billiitii isheetiin kaa'uun barbaachisaa mallattoo nama fayyee eenyu akkasa fayyise beeka namicha sajaamaa sana beektuuti Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatti dhaqee dadduucha saliyoomitti dhaqee xixiqqaadhu jedheen Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:9 miti dhaqii xixiqqaadhu jedheen saliyoom jechuun kan ergame jechuudha jaamaadhaaf ifa kennu akka inni ergame akka isaan hubataniif ergee achumattu argi jedha akka Barxaliyoos fa'a jarraa taa'ee fayyisuu danda'a dhaqi innaa namichi dhufee guyyaasaa guyyaa sanbataati warra sanbataaf immoo xabaqaa ta'an hooggantoonni mana qulqullummaa immoo jiru seera qabachiifna hin cabu seerri Waaqayyoo jedhu fayyina namaa dhimma kan hin qabne yoo bareeka Waaqayyoof kan hinaafan kan fakkaatan hin cabu seerri Waaqayyoo mana qulqullummaa seera isaa qabachiifna fayyina namaatiif iddoo kan hin qabne guyyaan inni isa fayyise sanbata gatii ture balbala dhaabatanii eeganii si godhanii
Eenyu si fayyise akkamittiin fayyisee namni na fayyise moo Yesuus nama jedhu tokkotu na fayyise ana. Hai ela gooftaa isa fayyise express gochuu danda'a gaashaan. Himuu danda'a address gochuu danda'a gaashaan. Nama gaaffii qabuuf Yesuustu na fayyise. Nuyi jedhaniin cubbamaa akkamii ta'e beekna ati waa'ee isaa maal jettaa? Meeqooni waa tokko duwwaan beeka cubbamaa akkam jaamaa akkam ture iji koo akkamni argu kanan beekaan Waaqayyoo ulfina kennu gurbaa jedhuun dhugaa gamsiisuu barbaadu Waaqayyoof immoo ulfina kennu. Namichi kun sanbatan kabaju gatii ta'e Waaqayyoo biraa miti. Ati garuu maal jettaa jennaan? Dinqiidhaa jedhee dinqiidhaa jedhee eessaa akka inni dhufe keessa wallaaluun keessan baay'ee nama dinqisiisa. Anaan garuu ija koo malee. Amen. Afaan guutee haasaa warra seera beekaniif warra hangafa amantiin wangafa lubootaat afaan guutee haasaa. Har'uma hin argine isa fayyisayyuu ganaa dhaqeera ijaan hin agarre gatii ta'e akkasitti hin jedhani. Namichi kun eessaa akka inni ta'e hin beeknu. Ati garuu Waaqayyoof ulfina kenni. Sana booddee iyyuu maatii isaanii akka isaa waamsisan sagalee Waaqayyoodha. Fayyinni keenya gatii nu kaffalchiisa. Dhageessaniitu fayyuun kee gatii si kaffalchiisa. Gatii si kaffalchiisu keessaati gaaffiin kallattii kallattiin si dhiyaatu gaashaan deebisuu hin dandeessu taanaan kufuu keetti jechuudha. Kanaafuu gooftaan nu fayyise akkaataa itti nu fayyise maal akka inni nuu godhu du'uuf du'aa ka'uu isaatiin dhiigni isaa dhangala'uu isaatiin wanta nuu ta'e warra mormanittis haa ta'u warra qajeelummaan dhugaa kana beekuu barbaadanittis haa ta'u itti himuun nurraa hin eegama. Ayyaanni isaa nuuf haa baay'atu. Fayyera haleluya dinya Allah jenne matenya እንዴት እንደዳን እንኳን መግለጽ የማንችል ሰዎች ነን ብዙዎቻችን። ላነቃችሁ ፈልጋለሁ። ከየት ገለተኒ ነው ከየት ገለተኒ ትገቲተ ደመቃ ከሰት ጉደተኒ ነው ከየት ጉደተኒ ገቲተ ሲከሰተ ከደ ጉደቱፍ ደመቃ አላ ሩመረት ማቲ ሰረቀኒ ዋምና ማቲንሳ ሶዳተኒ አከዘረን አይ ጃማተ እንዲላተ ሙጫንከኛ ላይ ሰከና ገሩ ነመሰበይሰ ሲሜኑ አካታ ኢትፋየ ሲሜኑ ይሰጋፈዳ እኒ ማሊዳ ነማጉቱዳ አሜን ዱጉመ ነማጉቱዳ ክርስቲያና ዱጋ ጎፍታስ ፈይሰ አካታ ኢትፋይሰ ማለከሳ ጎለ ሞርሚቶታ ዴቢ ቀባ አከት ገጠሬዳ ነሞትት namummaan kee cubbuudhaan kan dhalate jedhanii darbatanii gabbaafnaan maaloo gadi namaaf tuugaa olla gashaana deebisa maaloo qalbii diddiirradha sandubbadheef na fayyifne hin beekusas inni eessa akka inni argames hin jenne dhaabbata ለእምነቱ መስዋዕት የከፈለ ነው። dhugaa dubbachuu isaatiif gooftaa isa fayyise eenyummaa isaa himuu isaatiif gatii kaffalaa jira. Gad darbatamee balbala gooftaan dhufee ati ilma Waaqayyootti naman ta'e maali eenyu dharee anoo na ergee yeroon deebi'u hin agarre argee akkanitti amanuuf eessa jireenya ilaa kunoo argiteetta si wajjiniin ni haasa'u. Gad darbatamuun kootta fufu na jajjarraqattu jarattiin siif sagaduu koottan fufa. Ameen. Yaa tiwumeedha hin sagad hin qumma hin sagadeefee naa gadina. Yes dhaloonni kun hamma kanatti giidoo horachuu qabna onnachuu qabna hadhaan nu keessa buluu qaba. Fayyineerra duwwaa jennee sirbuu miti gooftaan nu fayyise sirriitti namoota nu gaafataniif himuu dandeenya. ብዙዎቻችን ከዚህ አንፃር ብዙ በጣም Mana sama caafa qulqulluu barsiisaa yeroo tokko mucaafa kooti maaliif macaafa qulqulluu baratta ati gooftaan maal sii godheenna ana nama barataan baradhee nama dhufu nama faarfatu addaan baafadhaa kan keessan የክርስትና የጅምላ ህይወት አይደለም። ኢማጣይት ዩኒየን ይሉ ጋዋገ ፒኤልሲ ይሉ ክርስትና But it's personal. It's private. Rumfa
gadi gaashaan beeku. Kanaaf yaa ilma koo yaa Salamoon nama ta'e waaqa abbaa kee immoo gaashaan beeki gurba ani beekuun koo hidda dhiigaatiin innaan amantii kana gaartii gatii ta'e gaashaan beeki 28 dhaqaati dubbifadhaa akkas jedheeti itti hime namni Waaqayyo. Kanaaf lubooti keenya gaa jirtu amma zanaa ittanii qulqulleessitu sirna sagadaa geggeessitu iddoo aarsaati nuyis kunoo zanaa wayne waan akkasiin jiru kakuu moofaa keessa daangaa sadii jira waltajjiin alaa jira qulqulluun jira qulqullooftu iddoon jedhamu immoo qidduusaan iddoon jedhamu immoo taabotatu taa'a taabota keessa immoo waa baay'ee bidiruu kakuutu jira bidiruu kakuu keessa immoo xoofoo dhiigaan jira daabboon jira uleen aaroon jira waa baay'een jira achi keessa ormatta Gentiles those who come from non-Jewish warra ayuudotan taanetu alata iddoo qulqulluu immoo warra kakuu Waaqayyootiin of waame Israa'eltu ta'a. Iddoo qulqullooftu immoo waggaatti namni tokko dhaqa yoo tole innu yoo milkaa'e abaarsa nurraa cabse hallelujah. Qulqullummaa Waaqayyoo kuni especially Old Testament akkasumattis immoo kakuu moofaa keessatti akkaataa itti dhiifama cubbuu aarsaa dhiyeessanii argatan gaashaan yoo beekne malee gatii gooftaa Yesuus Kiristoos dhiifama cubbuu keenyaatiif kafale badaa nutti hin dhaga'amu. So seenaa sana beekuun dirqama ta'a. Gaafas ulfina jenna ittiin qallama badamuu annaaf faaffamu. Ergaa Yihudaa radhattan yeroo dubbifattani warri gara dhumaa bara dhumaa ga'iiftoonni hin ka'u ayyaana Waaqayyo argachuun jireenya gadhiisiitti jiraachuudha jedhanii amanu. Qophaasa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya isa ta'e hin ganu inni ni jedhu macaafni qulqulluun nurratti akka inni hin raawwanne keessuma seenaa kakuu moofaa qorachuun baay'ee dirqamata. Yeroo sulfina laanna abeet dhaagiriirte naa dhiphatte himaamaat samoon isa jedhan amallee wanti baay'ee dhumtuu iddoo nu gadhisiise yoo fakkaate illee torban sana guutuu jilgeenfataa bullaa tiimiin tokko wajjin guddadhe biyya adda asis jiru biyya adda jiru shantaaneeti jilgeenfanne Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti ilaala wajjin bu'aa dhiphataa bullaa sensible. He suffered for me. He dhiphate gidiriyadhaaf fannoo internalize. Eeufi gatiin dhabsiisnu yoo rakasiifnu dhanne mandara keetti hin gannu gaafas. Xurittiin ayyaana Waaqayyoo nutti fide xurittiin dibnu gaafas. Hin kunuunsina malee hin mararfanna malee. Amen. Muraasa. Okay, kanuma dubbadhee yoo fixayyuu waan tokko. Maaltu ta'a dhiifama cubbuutiif namni akka humna isaa simbirroo bugee hoolaa kan kana fakkaatan cubbuu isaatiif fida. Yeroo cubbuu isaatiif fidu immoo okkolaa kan hin taane dhukkubsataa kan hin taane mudaa kan hin qabne fida. Tokkos ta'e ana talatta afaan keessan illee badaan beeku. Si waa fidachuu dandeessu ta'a. Fayyinaaf waan ta'u jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana hundaa hambise. Namichi fideetu luba fuula dura dhaabbatee harka isaa horii fiderra kaa'ee cubbuu isaa himata. Akkasiin godhee Waaqayyoonan yakkee nan gaddisiise kanaafan aarsaa kana fide jedhee diinitti booddee harka isaa irra kaa'uunsaa cubbuu isaa maal gochuusaati? የደህንነታችንን ተግሣጽ በእርሱ ላይ አኖረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አባርሳ ኬኛ ረካ ኤውራ እላ
abaarsa koof abaarsa keessan irra kaa'ee ilaale Waaqayyo. Waa'ee keenya namni fannoo irratti fannifamu abaaramaadha, adabamaadha inni jedhu warra nuyi sababa cubbuu adabamne sana adaba kee baasuudhaafiti gidiraa keenya Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Amma waa'ee Yesuus Kiristoos kana yeroo namatti himan badaa maaliif namaan galu beektus jallaadhaaf du'ee attamitti jallaadhaaf du'a nama qajeelaadhaaf du'a malee Roomee irratti Paawulos akkas jedha nama gaariif qajeelaadhaaf namni du'u hin argama taa'edha. ስለ ጻድቅ ሰው የሚገኝ ምናልባት በጭንቅ ይገኝ ይሆናል ይላል። ነማ ጀላዳፍ ነማ አደበሜ ነሚ ዱኢ ይረት ሞይ አተሚትን ነሚ ቀጀላን ዱአ ከናፍ ጩቡ ኬኛ ባተ አሜን አሜን ከናፍ ወልጀት ደብታ ከናፍ ባስራ ቦይ ከናፍ መዱማን ሲተ ከናፍ አቦሙ ጩማ አርገቴም ከናፍ ለሙማ ዋቀራ አርገቴም ኢየሱስ ክርስቶስ አናፍ ሲኒፍ ባተ ጃለሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩንጋሻን ኑቦጄ ulfinasaaf saduri caala nu qummasisu nu jiraachisu nu tajaajilsiisu danda'u qaba waaqayyo nu gargaara aamen irraka eddasiiti booddee iddoo inni itti qalamu jira egaa wantoonni alatti isa ta'u giddu galeessatti isa ta'u iddoo qulqulluu mi'a adda addaa jira iddoon itti aarsaa dhiyaatu jira iddoon itti dhiqatan jira iddootti lubni wayyaasaa jijjiirratu jira iddoon itti farsiin saammoo gatamu jira alabaa sanii ture Yesuus Kiristoos magaalaa alabaa sanii jedha baay'ee isinni ka walitti dhufa seenaan sun kanaaf iyyuu namichi maal godha eddii qalame billiitiinsaa babbaye booddee kan gubamu jira coomisaa kan gubamu jira waaqayyoof kan aarsamu jira sanarra ammoo kan hafe leewwonni kan isaan nyaatan jira eddasiitii booddee daaraadhaan makeetu dhiiga isaa namichatti facaasa waaqayyo si dhiiseera aamen maqaa waaqayyo haa eebbifamu Yesuus Kiristoos adeemsa kana nuu adeeme jechuudha nuu du'e yeroo jennu adeemsa sacrificial ceremony of the Old Testament akkaataa itti kakuu moofaa keessatti dhiifama cubbuu argatan seeran cabsine kallattii sanaan adeemeetu cubbuu keenya fannoo irratti nuu fixe haleluuya maqaa waaqa jiraataa haa eebbifamu egaayyuu namichi maal godha lubi itti facaaseetu dhiigaan tuqeetu namichi dhiifama cubbuu argateetu galaa jechuudha dhiigni cubbunsaa dhiifama cubbuu keenyaaf dhiigni dhangala'e malee dhiifamni cubbuu hin jiru inni jedhu macaafni qulqulluun akka inni mirkanaa'u fayyina koo fayyina keessaniif dhiiga isaa dhangalaase haleluuya harka walitti rukutaa waaqayyoodhaan wanteela isa dhugaa hundee fayyina keenya kun nurraa fagaachuu hin qabu hin ceetaa hin darbitaa boodni inni nafu dhugaan kun sii galeetti jiraadhu malee hin hafuun inni isa waaqayyirraayyuu sitti mul'iseera dhoksaa guddaa isheen darban kun badaa maalii seetanis hin uffattaa hin nyaattaa hin dhudhaama duriyyee nu garaa guuttattee qolee baaftee jiraat isa dhiisaa hoo dhoksaa guddaa nu galeera haleluuyaa anatu gurbaa tokko wajjiniin egaa rakkisaadha konferensiin kun waamamnee wajjinan waaqayyo firiijiidhaan mana kee guutae makiinaa sinooftae ajandaamtu wangeelaa fe makiinaadha firiijii soofaa ta'e wangeel yeet iganaanya waaw dhoksaa fannoo amen jeeta rakkinan qabaatiin dhugaa kanatti qabamee jiraadhu malee hin jeeta beekamaan mirkanaan firiijiin isin dhufa yeroo isaatti dhiisii firiijii isa caalu waa'ee dhoksaa fannoo siifaa kan inni ne guddaa ሊሰበክ የሚገባ ሊኖር የሚገባ የሰው ልጅ ሕይወት መጀመሪያና መጨረሻ የሆነ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ሰለሞን ሆይ
boodee dhugaa bahi. Gandaa galata qopheeffadhuuti. Zamana sajaara mesa gubbaa. Makiina sababa kana niko. Hizo. Makiina balaa. Makiina balaa. Afrij balaa. Amen. የመስቀሉ ሚስጥር ለኔና ለእናንተ ተገልጧል። አሜን። ይራካሲሲና ወንጌላ ከኝ ኡጋንስ ሊጀ እንደ የት ይገናኛል? የሳውል ትርፍ ፍሪጂ ቢሻንሲ ቀበናው የወረደ ህይወት ያላቸው ወንጌልን እንደዚህ ሲያወሩ ዋው ማሊ Dimma che mi dà macchina o también mentira. Cállate, ¿por Kamata. Ini afan kamu kita tu mana ni? Rangkat temi dah tasar, atte karum ni dah. Oli nofte mata aku dah. Ini mana ayah esa, firdi jadi temi kita ni, sudah telah kali ti. Nama jengte habis duta. Miti po. ወንጌል ከኛ ምትቦ ከዛይል ከከበረ አሜን ዋው ዋላ ፋጎን ወንጌል ምትቦ ሞቱማ ዋቀዮት ሉጋሸራ አሜን ሸላ በከናረት ትጅራኑ ማየሳ ሰውቱዝ ነበር በጎደለች ምድር ስለምትኖር መሙላቷን አጠብቅ ቢለፋ ይረት ከነ ከዘይራት ተጋዲደነ አንጉተ ይራቦ አሜን Gudera Angalae. Amen. Gudera Jesus Amen. ተፈጸመ ባለ ጊዜ ተፈጸመ። አሜን። ሃሌሉያ። አይንሬ ማል ፐረፐር ሲሰው ማለት ዋኛው ተዋን በምድራዊ ስኬት ፈጽሞ በምድራዊ ስኬት ፈጽሞ ማልታኔ እንዴ ጆሌጆ ብራቱ እንዳቆታዬ ለቆታት የደና እድባኪ እንቆታ ይላበዲስ አንከ ቂለን ሰሮል ባላሌው ሃሌሉያ ለሰፍነስ ዝራታ ከስታኒ ኑይስ ኦዋነስ ኦዋቺብና ኦዋቱ ጀሪበ አርኩኑ ደደብ ጀነ ደደብ hindu fenamu isbati የመስቀሉን ሃሌሉያ ዶክሳፋን ነው አቤ ነገሽያችከስ ጋኔ ነገሽምዲን ጋሌራ አሜን ቱሙራሜራ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ተከቱ አንጋፍኒ ሉቦታ ወጋት ሲያታካ አደራሜ ቃል ራኪነሜ ቃል izgome ቃል ነንዱዋላ Nasimatala, Achitanafala, Kilinjalala. Why? Namare Hamalware, Ronduesiganandua, Kachili Natila, kill Yoja Temalia. Kill Nura, say hallelujah. Namni kam biran ollite namichi gati du'e basun danda'u gatite milasa funyo ala abatanitti dhani funyo dhani dhamoonu ooshe basuma gadi dhamoonu ooshe amen fi saati gadi ametu wala brenna la bagana nasa oh nahi ke hallelujah veloni konesso amen kirata raga amen hallelujah amen la ilaha illallah nabi muhammad rasulullah allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad sayyidina brana hamzedu ya amen Simatamon isamun nandu amon milkamo gadamba amon isa sedan sana
Chala bateetu. Hallelujah. Dhiiga sana alta xoofoo tol fudhateetu gaafa Waaqayyo harkaa simatee isa milkeesse gammachuun isaa dinqiidha. Yoo namittiin Waaqayyo faaratti bade qalqilqil qaacilina dana dhaga'amu yoo didde eeganii ala dhaabateen eeganam lapheen hin naatanam sabnis wajjin jira. Namicha sana simate Waaqayyo jechuun saba sana simate jechuun hin ajjeese. Namicha jechuun immoo sabni du'a qophaa'ee ragatite simatamoonni isaa alaayyuun dhiphinni gidiraan Yesuus Kiristoos gidiraa keenya baate. Yeroo jalqabaa isa dhumaa gara qulqullooftu dhiiga isaa fudhatee hormite Waaqayyo abbaan aarsaa guutuu godhee fudhatee itti gammadee kanaaf isin birmadummaa baase. Yesuus Kiristoos sababa isaa birmaduu qabda. Amen. Hallelujah. I am the free person. Hiikamne birmaduu baane boquun ol nu qabate gatiin cubbuu kaffalame dhugaasii gala kanatti qabame jiraachuu lafa kanarratti bashannansiisee si jiraachisa qofaa miti waaqarratti ol si bashannansiisee. sababa isaa dhiifama cubbuu argan sababa isaa michoota Waaqayyoo ta'an sababa isaa የልጅነትም ስልጣን ተሰጠ። የልጅነት ማዕረግ ልጅነት ኢየሱስ ክርስቶስ ራን ከንከ ዲባችሁ ሳራን ከንከ Gadisi kafalu anafsif kafalu sarang kangke. Amen. Jasa. Amen. Re motiwa kafla faunda warka kabuda. Mawati no bielan taret gadim busiru bidake. Gadim busin ita ke. Amen. Disibo sila shirat talikis. ምናልባት ለጊዜ ይርብ ይሆናል ከሽሮ ባሻገር የተዘጋጀ የዘላለም ግብዣ ኢየሱስ ክርስቶስ Yeroo foonfatti raddata dhiisi mardufa wata uffatuko isan argamne ijaan gatiidhaan hin tilmaamamne ayyaana Waaqayyo Kiristoos Yesuus irraan kan isin tuffiseera. የኃጢአት ይቅርታ የእግዚአብሔር ወዳጅ የመሆን የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ስልጣን ከጭንቀቱ የተነሳ መከራን ስለኛ ከመቀበሉ የተነሳ በመስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ ከመሞቱ የተነሳ ለኔና ለናንተ የጽድቅ የቤዛ የደህንነት ሥራ ተከናወነ። አሜን። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ኢላም ትዳዳዱ ጋከነት ጨውን ሲኒ ቡጋበስ ወልበርባዲን ቡጋበስ promote even though there is money struggle there is a victory. Rakkoon gurguddaan when you come ala fuula keenya dura jiraate itti daambuuna ta'e sana garas birmadummaa sana garas milkaa'uu sana garas eebbi guddaan jira. Kadhanna Waaqayyoodha. Hallelujah Jesus. Lodia makruva spendo la bonna la bakrama tenimon tona monson. Hey! Sabato promotion የትንሣኤ ኃይል ijajabina humna du'aa'uu kee akkasaan dubbataniif akkasaan dhugaaba'aniif inni gargaaree የትንሣኤ ኃይል የትንሣኤ መንፈስ gadi nurratti dhangalaas gadi nurratti dhangalaas boora
Santo yo soy la hija de Meche. Abandi se mundo Ega makono le bando le bonte. Ay vos sabak na mache. Lui santo no bo rabate na mache. Rua so bo hallelujah. 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 Umuramera. Golomamera. Sola che la verga ma terra non scende. Goloma essa è una della Alza dobo scende perché ne vedo. Ehi associato. Ruoti ossaya ne vedo. Non mi si fa. Ehi un fin si fa. Amen. Un fin si fa da Chappes che se che Mertine se che Talita cantanet Anni talita cangone Anni talita cangone Anni talita cangone Ugatana che se che nyati mercanese Nuavi tu Nuamo Ti cara mama hadu jani mama hadite. Elo dani mama hakraba hadaje. Elo wana mama hadibega. In Jesus. Wow. Humna doa kabuti namilla. Amen. Do kabutonni doa kausa humna gudda dhugaa baaturani. Kajira dubbatu sagalenke. Humni waa'ee keenu dubbachiisu humni du'aa ka'uuf haa kennu. Ishee yeroo hundaa hir'uu yoomuu guutuu hin dandeenye biyya lafaa kanaaf jennee isatti irra dhangalaafte isatti guutte arguu akka hin dadhabne akka sirra kasiifne akka gatii sin dhabsiifne aayi gooftaa koo. Kia Dio sapatoro Ruba Balatua Tima Manjena Joyada Keti Namagesa Enyuma Nukaratinne Amen Nkomatamta Yemannim Bala Edane Lemanta Amen Negurochin Hulu Fasma Amen Bergana Naflasriya Amen በዚህ በተገለጠልን እምነት ለዘላለም ጸንተን በቤት እንድንኖር እርዳን አሜን Jesus. Nufaddu barabara. Amen. Galanisa mul finisa mosifa. Amen. Ebbisa fayyinisa jolle ke fadangala. Amen. Leyon saset anati hagombifa. Amen. Rafa barakenya ebbaf god. Amen. Jesus Christos gofta kenya. Amen. Amen.